Ashama akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan adda addaa har'aaf qabadhee dhiyaadheen isinii dhiyeessaa irra jiraadhaan kanan xiyyeeffadhee dhimma ABO shanee irratti akkasumas ammoo mootummaan naannoo Amaaraa waayyaanneen marsaa afuraffaadhaan na wareerteerti jechuudhaan har'a ibsa baaseera. Odeeffannoowwan gurguddoo lamaan kanan isinii dhiyeessa hanga xumuraatti akka waliin turtaniifin kabajaan isin affeera turtii gaariin isiniin jedha. Egaa odeeffannoon amma dhimma shanii irratti isinii dhiyeessu kun OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa kan argamedha. Akkuma yaadattan kanaan dura mootummaan Itoophiyaa garee shororkeessaa shanii wajjin Tanzaaniyaa Daar es Salaamitti marii nagaa marsaa lama akka geggeesse ni beekama. Marii taasifame sanaan egaa bu'aan barbaadamu akka hin argamne himamaa ture. Mootummaan ammoo erga mariin xumurame booda odeeffannoo hawaasaaf kenneen diddaan garee shanee akka rakkoo ta'ee fi gufuu akka uume himee ture. Sababa mariin bu'aa malee ittiin hafee yeroo sanatti isaan wanti himan hin turre odeeffannoon hawaasaaf kennanis akka hin turre ni beekama. Amma immoo haala qabatamaa amma jiruun fakkaata. Waa'ee marii Daar es Salaam sanii odeeffannoo kennaniiru hooggantoonni ABO waboo jechaadha. Maaliif yeroo kanatti odeeffannoo kana kennan kan jedhu gara boodaattan itti deebi'a. Hundumaafuu odeeffannoo OMN irratti har'a ba'e kanan tartiibaan isinitti hima hanga xumuraatti ammas akka waliin turtaniif kabajaan isin affeereera turtii gaarii. Ajajaan olaanaa ABO waboo Marroo Dirribaa fi itti aanaan ajajaa ABO waboo Gammachuu Abbooyyee mootummaan rakkoo uummanni keessa jiruu fi waldhabdeen siyaasaa jiru karaa nagaatiin akka hiikamuuf fedhii fi akeeka akka hin qabne ibsaniiru. Marii araaraa marsaa lammaffaa Tanzaaniyaa Daar es Salaam irratti nuti wareegamne deebii Oromoon barbaadu ni argama jennee rakkoo fi tarkaanfii guddaa ofirratti fudhachuudhaan dirree qabsootii baanee qilleensa mootummaan to'atu keessa darbine Tanzaaniyaa Daar es Salaam deemnee jedhan. Gareen mootummaa immoo rakkoo siyaasaa fi marii siyaasaa taasisuu dhiisuudhaan faayidaan nu sossobuudhaaf yaalii taasisaa turan jechuudhaan afgaaffii kaleessa arraata biyyoolessaa Oromiyaa irratti taasisaniin ibsaniiru jedha gabaasii OMN. Dhimma araaraa fi qaamoleen gidduu keenya turan waggaa lama oliif nu gidduu deddeemaa turan kan jedhan ajajoonni kunneen osoo mariin araaraa hin eegalin dura Janeebaatti mariin taasifamaa erga ture booda nu bira gaamee jedhan. Nuti rakkoo uummanni keessa jiru furuun dirqama waan ta'eef jennee ofirratti murteessuudhaan Tanzaaniyaa Daar es Salaam deemnullee gareen mootummaa hidhannoo hiikkachuu qabdu yaada jedhu qabatanii dhiyaatan jedhan. Dhimma kanarratti dippiloomaatonni nu gidduu turan rakkoon akkasiin hin furamu jechuun itti himaa turuu ibsan. Kaayyoon garee mootummaa bakka bu'ee dhiyaatee waldhabdee siyaasaa jiru osoo hin taane gaaffii fi yaadni isaan qabatanii dhiyaatan marii fi waliigaltee malee hidhannoo hiikkachuu irratti kan jedhan. Kaayyoon isaanii hooggansa ABO waboo fi waraana bilisummaa Oromoo adda baasuudhaaf malee kaayyoo araaraa dhugaa qabatanii hin turre jedhu. Waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuun hawaasatti dabaluu yaada jedhu qofa qabatanii dhiyaatan jechuun haala Daar es Salaam ture ibsu. Hooggansi dirreerraa kan deemne erga mari'atamee waliigalteerra ga'ameera sadarkaa jedhurraa erga ga'anii booda dirreerraa deemne jedhu ajajaan ABO waboo Marroo Dirribaa fi itti aanaan ajajaa ABO waboo Gammachuu Abbooyyee. Gareen ABO waboo seeruma biyyattii bu'uura taasifannee gaaffiiwwan qabnu dhiyeessuuf illee gareen mootummaa bakka bu'e kun deebiin isaanii gaaffiin keessan biyya diigaa jechuu qofa ture jedhan. Nuti lachuu waraana keenya waraana uummata tiksu taasisuu qabna jennee yaada dhiyeessinus gareen mootummaa bakka bu'ee fudhachuu dhabuudhaan akka waliif hin galamne taasisaniiru jedhu. Waraana gama lachuu kan uummata tiksu taasisu waraanni yeroo mooraa seenu dabareedhaan seenee leenjii fudhachaa mootummaan ammoo waajjira akka banannu nuuf hayyamu ummataan
wal nu agarsiisuu fi mari'achuu yaada keenya ummataaf dhiyeessuu yaada jedhu dhiyeessinus gariin mootummaa fudhachuudhaaf qophaa'uu hin turre jedhan. Qaamoleen dippiloomaasii fi ambaasaadarroonni nu gidduu turan rakkataa turuu kan ibsan qondaaltonni ABO waboo kun sababa gariin mootummaa diduuf gaafatanillee deebiirraa dhabaa turan jechuun dhumarratti adeemsa ture addaan kutanii ba'uun waliigaltee malee hafee jedhan. Seera biyyattii caqasnee gaaffii dhiyeessinuufis seerri biyyattii hin ayyamu jechaa ture gareen mootummaa bakka bu'ee araara irratti argame jedhan. Yeroo rakkatu gareen mootummaa bakka bu'e kun dhumarratti ambaasaadarootaa fi dippiloomaatota kana nurraa baasaatii ergaa muummichi ministeeraa isiniif dhaame isinitti himna jechuudhaan akka daa'imaatti nu sossobaa turan jechuun himu. Dhumarratti yaada dubbatan yeroo dhabanitti qaamota nu gidduu jiranirraa fagaannee daqiiqaa 5 waliin dubbachuu yaallee jedhan. Wayitii kanatti waltaanee faannoo fi shaabiyaa lollaa waraana keessan fidaa jedhee muummichi ministeeraa ergaa isiniif dhaameera jechuudhaan nuuf himan jedhan. Tuuti mootummaa bakka bu'e kun qabsoo Oromoos ta'ee kan biyyattii keessa jiru quba hin qaban kan jedhan ajajoonni ABO waboo kun mootummaan araara dhugaa buusuudhaaf osoo hin taane waboo diiguu faayidaan sossobuu fi maqaa araara jedhu jala dhokatee dhufe jechuun himu. Ambaasaadarroonni nu gidduu turan waan jiru hunda sirriitti hubatanii taajjabaniiru kan jedhan. Ambaasaadarroonni sunillee maalummaa waboo sirriitti hubachuu fi quba qabaachuu ibsanii jiru jedhan. Dhumarratti garee mootummaa biraa deebii fi yaada dhabnaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu walii mallatteessaa gargaarsa namummaa ummataaf dhiyeessina jedhamnaan baqatanii kan jedhan. Marii marsaa biraatiifis akkaataa itti walitti deebinu irratti dubbachuu diduudhaan pirootokoolii achiiyyuu eeguu akka hin dandeenye himan. Rakkoon waboo qawwee kaasise rakkoo siyaasaati kan jedhan ajajoonni kun kaayyoon keenya guddaan ejjennoo fi yaada keenya addunyaan akka hubatu taasisuun milkoofneerra jedhan. Marii araaraa marsaa lammaffaa booda gama isaatiin mootummaan ibsa baaseen ABO waboon araara akka hin barbaanne ibsee turuun yeroo muraasa keessatti dhabamsiifna jedhee ture jechuudhaan gabaaseera. OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Egaa inni kun shiradha. Shira baramee jechaadha. Hooggantoonni ABO shanii kun yeroo sanatti odeeffannoo kana maaliif hawaasaaf kennuu dadhaban? Amma haala qabatama amma jiru irratti dhaabbatanii odeeffannoo kana maaliif baasan? Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin haala qabatamaa yeroo sana Daar es Salaam ture ilaalchisuudhaan battala sanatti ummata biyyattiitiif odeeffannoo gahaa kenneera. Gareen ABO shanii caffeetti makamnu malee guutumaaf guututti taayitaawwan gurguddoo biyyattii keessatti jiran fakkeenyaaf raayyaa ittisa biyyaa nuti hooggannu malee jedhanii hin dubbanne. Mootummaan odeeffannoo kana battala sanatti ummataaf kenneera. Dhimma kana ilaalchisuudhaan hooggantoonni ABO shanii ofiin jedhan kun wanti himan tokkollee hin jiru. Kanaaf inni kun shiraan kan qophaa'edha jedheetii yaada. Gama kootiin haala qabatamaa amma jiru irratti hundaa'uudhaan odeeffannoo sobaa ummataaf kennuun bu'aan siyaasaa argamsiisuu danda'u waan jiru natti hin fakkaatu. Gama kootiin egaa kanaan dura akkuma beekamu gareen wayyaanee shanii wajjin waliigaltee akka taasise ni beekama. Inni kun akka addaan cite wanni himame hin jiru. Kanaaf diinni diina kootii fira kootii yookaan michuu kootii akka jedhamu sana wayyaanee fi shaniin michoomanii mootummaan badhaadhinaan hoogganamaa jiru kun dadhabeera yeroo jedhanitti qindoominaan mootummaa kana taayitaarraa buusuudhaaf haalli ittiin socho'an akka jiru ni beekama. Hundumaafuu badhaadhina haala qabatamaa amma jiruun taayitaarraa funqulchuun kan danda'amu miti. Yeroo darbee akkuma agartan ummanni bal'aan paartii kana maddi hiriireera. Kanas ammoo deeggarsa isaa dirreetti ba'uudhaan mul'iseera. Deeggarsi akkanaa kun
wayitii mul'atee jirutti egaa rifaatu keessa waan seenaniif yeroo kana eeguudhaan odeeffannoo kana kennan yaada jedhuun qaba gama kootinii. Kanaaf kan shiraan guutamedha jechaadha. Qophaa'anii yeroo kanatti odeeffannoo kennuun miseensonni shanii naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti faca'anii turan waan haleelamaniif kanneen hin barbaannu karaa nagaatti deebina jedhanii harka kennatanis egaa hedduu waan ta'aniif kana gufachiisuudhaaf yaada hawaasaa jijjiirsiisuudhaaf odeeffannoo kennamedha. Inni kun sirrii miti. Uummata burjaajessuudhaaf hawaasa burjaajessuuf yaalii taasifamedha jedheetiin yaada gama kootiin. Egaa daawwattoota koo kabajamoo odeeffannoo birootiin egaa har'a mootummaan naannoo Amaaraa ibsa baaseera. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraatiin har'a ba'e kun egaa akka mul'isetti gareen wayyaanee iddoowwan qabatee lakkoofsaan 5dha. Kanneen kunis Raayyaa Allamaaxaa, Raayyaa Baallaa, Ooflaa, Koramii fi Zaataa jedhamuudhaan kan beekaman akka ta'e ifoomseera ibsa baasee kanarratti. Egaa qaamoleen adda addaa weerara gareen wayyaanee gaggeesse kana akka qolataniif waamicha dhiyeesseera. Mootummaan federaalaas ta'e hawaasni idil addunyaa dhimmichaaf xiyyeeffannoo akka kennanii fi waliigalteen nagaa Piriitooriyaa akka kabajamuuf carraaqii gama isaanii akka gumaachaniif ibsa baase kanaan mootummaan naannoo Amaaraa egaa waamicha isaa dhiyeesseetiin jira. Gareen wayyaanee yeroo kana eeguudhaan maaliif weerara kana raawwate jechuun gaafachuun barbaachisaadha. Akkuma barame egaa amala isaaniitiin waraana kan gaggeessan baatiiwwan gannaa keessadha. Yeroo kana immoo baatiin gannaa dhiyaachaa jira waan ta'eef haala qabatamaa jiru kanarratti hundaa'uudhaan naannoowwan bulchiinsa keenya jedhanii naaf ta'uu qaba jechuudhaan irratti falmaa turan humnaan qabachuudhaaf karoora qabatan milkeessuuf carraaqii jalqabuu isaanii mul'isa. Inni kun dhawaatan ammoo yoo milkaa'eefis egaa erga karri banamee fi booda mootummaa federaalaa taayitaarraa fonqolchuudhaaf humnoota adda addaa wajjin qindoomina qabaniin kana carraaquudhaaf akka ta'e beekamaadha. Hundumaafuu waan fuulduratti ta'u kan walumaan agarru ta'a. Daawwattoota koo kabajamoo waan hordoftaniif waan dhaggeeffattaniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'a.